ما أنت دلتي عند اللومري كمان يرود دتيت يرود المني دابوتي بيسرقوا ما كيستورتي من داستاي واني يادا تريف يوم باي مالين غدا كيو مري جاتو رمكلا اما غرودي هنيا كان واني ارغا جرو كما نغات دي بوداف فديرا كجر يرو بيتاجوداف مالي ركو بيتي مري ارارا دوغاتين بوليتيكال سيتلمنت ينوسنين غرا ارارا دوغات جوداف فدين جرو غويا را غويا غرو يا ترچا دي موساتين ارغي كناف موتوما سوسو بودن karachuudhaan amansiisuudhaan gabardirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan hin waddeef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pireeshar irratti godhu origin barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jee waan yaadeef gara sana deeme. Jireenya bakka irra jirta amaaf Keeniyaa filattee kan odeeffannoo Itoophiyaa seentu reeffa kiyya qofatu baa Itoophiyaa dhacheetti turte. Ana malee jiraatu Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hin hojjedha. Keeniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti godhamuu danda'u jiddugala dippiloomaasii naannoo kana taatee Finfinnee dursitee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kana waan hojiin dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata. Kanaaf as jira malee bagadheetti miti. Yeroo yeroon inni ji'a akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin keessa jiru malee bagadheetti miti. Kana dubboo Baqqalaa Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaa dhaqanii gasee golgaltummaa gaafachuu isaanii ifa godhaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome. Kana caalaatu na hidhanii kana booda du'uma yoon du'e waan gaabbii guddaa irraan qabu sanii migiyaanaas na galche dhugaadhaa akka inni dhaabeen gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu jeequmsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan san booda waa hillan paartii keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'anne biyya san keessatti yaaliin gaaf san godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf akkuma isin jee yeroo hidhaabeetti sababa kiyyaan rakkoon tokkollee rakkoon biyya sanitti akka deebi'uun barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaafillee akka irra wayyaa. Lola kan Oromiyaattis Amaaraattis Tigireettis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu ka barbaadamu taate sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee cinaadha mallaqa kennee kaan sossobee kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko Jawaar galfachuu danda'a, gaaf tokko Ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf kan Aslii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhiin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni garuu jira akka gabaas garaagara irratti arginuutti godinoota garaagara irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti nam tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka hin barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee inni jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko hin turre. Gaafa marroon waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa isa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa ol ga'ee jechuudha. Maaliif amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara. 2019 ammayyuu hin beeku intarviina godhaa ture yeroo sanitti. 2019 waraana marroo jala jure keessa walakkaa ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkootti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galche sun yoo furamin har'a 500 yoo gale borummoo 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galche siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateeti miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaatiif federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu. Kabiraammoo deebii akka hin seenne yoo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa
jalqabumaa lola seesisan furuun dirqama ta'a. Akkuma jette duraanatilee yaalti barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buufne warri deebi'eeleen deebi'ee bosonaa deebi'e kaan hin hidhamanii kaan hin ajjeefamanii gabaas jedhutu jira. Kama kanaaf ka gaafasi maaltu ati godha? Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin immoo OPP jedhan jidduutti uume tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphiseetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abbaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo kala dachaadhaan galaa jechuudha. Remember abbaa kana hoogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hooggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hamma tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchuun adda furmaatan argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a? Fakkeenyaaf gaaf biyya galtanii wanni ijaartanii turtanii baqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan. Paartiilee biyya bulchurraa, paartiilee mormituurraa jaarolee ijaartanii walitti fiddan. Kaayyoon isaa maal ture? Maafi baay'ee fi galmaan ga'uudha. Nuyi sirni abbaa irree EPRDF dadhabee kufe qabsoo uummataatiin kufe warri jijjiirama hoggannee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnesi amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deema turre isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan ifa ture jalqabu warraa jechuudha mormaan ture kobeetu adadaan isaan irree abbaa irrummaa cimsachaa deeman nummoo yaalii irree isaanii san amma tokko dhiibbaa irra goone daandii baaburaa gara dimokiraasii geessurraa akka hin baaneef shaakalaa turre jechuudha. Deemnee ka yaalle sunis wanni hin ta'iniif maali? Nu gaman harkifne isaan gaman harkisanii gaaddisinillee bifa saniin laamsha'uu danda'e. Paartiilee mormituu waggoota dheeraa falmaa waan turee fi amma carraan keenya aangoo nutti dabarsuu qabdu jedhanii aangoo irratti hodhabneedha. Kanatti paartiilee mormituu irra deddeebiidhaan qeequ. Maal deebiin kee? Aangoo nuti wayyaan irraa fuudhee harka isaan kaa'e. Osoo barbaanne aangoo maal argatu? Dhugaa yoo dubbannu taate aangoo isaanii hin barbaanne soba kun. Yeroo isaaniitti aangoo mootummaa kanaa osoo barbaadame hin argatan jechuudha. The principal natu murteesse hunda isaanii caala that was me. OPDO keessaa humni jijjiirama aangoo qabachuu qabaa jenne kitaaba keessatti nagartan. Warra TPLF wajjin neegoshee goone ugee bitu sam. Hin turre bara isaan hin sobu warri garaagarummaa qabna hogganoota Oromoo bifa adda addaa wajjin jiran. Kanarratti garuu namni yeroo sanitti aangoo nuu kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali? Kallattii gara fuuldura irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hangammaa murnoota TPLFnis murnoota Dargiinis murnoota Hayilasillaaseenis yaalame biyyatti ni miidha malee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaadha. Garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe. Amma haala majiruun tarii paartiileen mormituu siyaasaa turan ibsa baasu malee sochiidhuma irra iyyuu jiranii jedhanii qeequ. Ati akka hoggana paartii mormituutti maadha deebiin kee? Caasaa cimaa qaba lafa jalaan. Ifatti waajjira banee akka sochoosoo gahee taate lubbuu ilma namaati irratti murteessuudha. Kun warra battee ajjeesedha. I mean, how can somebody kill battee? Nama sirna battee ajjeesee irra biratti ammayyuudhaan dhaqiiti ambotti waajjira baniiti kaafaa bakka bu'u jechuun guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataama gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartii hin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru. Ammallee jiru caasaas qabu. Caasaa san garuu lafa jala hojjenne malee ifatti baafnee yoo hojjennu taate ilma namaa fichisiisuudha. Kan gama dimokiraasii malti paartii jettee Abiy Ahmad dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Sirna mootii ijaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture. Jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa. Ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasiin qofa jechuudha. Kan ammoo jaallatan kanatti qabatamaan waan agarreedha. Akkuma jecha Jawar kitaaba keessatti walgahii kan keetiif kaabii bal'inaan ibsita. Gaafa inni Ameerikaa dhufe wantoota keessa ibsitu namni achiin akka hoogganaa Prime Minister biyyattii ta'uu isaan feetan akka warra gaafa sochii sun geggeessetti Lammaa Magarsaa yaaddanii Abiyyiin ammoo gaafas akka Chief of Staff ta'uutti jetteen atin.
Sunitti rakkoo sanii ta'e sunitti relationshipiin keessa akka hin hojjenne yookiin haaloo si ba'uuf fakkeenya hidhamti fa'aa jettee yaadda? Garaagarummaan keenya fundamentaalii Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akkuma uumtu barbaaduu fi taabii uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa uummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsaa'e ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sana amma namoota hundatti ibsaan ture. Including maatiin kiyyaa'u buleetiin xiyyeeta akka amma egaa namni hedduu mirgaa inni gara aangootti dhufusanii qeequu itti fufnaa aboon irraa callisii amma Oromoon aangoo nuu qabatee jira. Mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisiidhaan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu hidhamuunis ta'e wal diddaan hunduu kan dhufu fundamental world view. Society nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf. Tarii amma gaaffii duratti kaasirratti waa'ee ministeera muummee waa dubbatteetta. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomne irras jechaas turte. Tarii sama duratti jettee hojii waliin faallessu. Maaltu teessitti fakkaate? Kophaan ta'e yeroo mormu san uummanni mormitoonni manguddoonni dhufanii waajjiratti nuu ta'eera wayyaanummaa naa deemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe aangoo qabatu na cinqan ofii shakke beekta inni naaftee ofii aangoo barbaadde ofii akkuma dhiiroo yoo sirba mammaasa Oromoo tokko jira beekta umarii sirbana fakkaate 11 ta'anii hojiin manaa bayanii 10 garana godhee tokko gana godhee eenyuun maraateen isaan beekamu ofii shakke I said maybe I'm wrong maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. So let me give it. Jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessa. Daawwattoota keenya kabajamoo qophiin gaafiif deebii obbo Jawaar Mohammad guyyaa har'aa BBC waliin geggeesse kana fakkaata yoo isinitti tole like godhaa namoonni chaanaala Afaraa Taataa subscribe godhuu hin dagatinaa yaada keessan komentii jalatti barreessaa paartii lammaffaa itti fufaa guyyaa gaarii qabaadha.